عشان ما ركفونا يكم جرت النجا كيس إني بق جراتنا نجا يكم جرت فيا هران ترى على كم من فيسبوك كيس نرد إتشي كيسان إيجوا كرنديسان سنجر سايتور so jalqaba hala kamiin computer irratti akka gochuu dandeettas ni girsa fakkeenyaaf hala kamiin eenyuun wajjin waan icciti keessan yookiin waan post gootan yookiin profile keessan waan gochi hojjetan kamiyyuu eenyuun wajjin akka share godhuu barbaadan yookiin qooddachuu barbaadan murteessuudhaaf jechuudha. fakkeenyaaf namni hedduun akka ilaaluu barbaadan namni muraasni akka ilaaluu barbaadan namni feetan qofa akka ilaaluu barbaadan haala kamiin akka gochuu dandeettas ni girsa jechuudha. so jalqaba computer irratti fayyadamtu yoo ta'e login jettanii seentanii jechuudha. login eega jettanii seentanii booda bakka kana qaqqabdu jechuudha. bakka kana erga qaqqabdanii setting daytu setting eegalattanii booda haala kanaan privacy dhattu jechuudha. isa irratti click eega gootanii fuula kana isin dhufaa jechuudha. so fuula kana eega argattanii booda activity keessan yookiin gochoota isin gootan guyyatti yookiin waan share gootan waan kamiyyuu nama eenyuun wajjin akka share godhuu barbaadan murteessuudhaaf haala kanaan gootu jechuudha. so muuziqaan waan baay'ee nama fakkaata. kanaaf jalqaba maal gootu yoo waan public jedhu kanarra qaqqabdu jechuudha. so haala kanaan eenyufaa waan ati share goote akka ilaaluu barbaadde yookiin namni hunduu akka ilaaluu barbaadde public goota jechuudha. haala kanaan anama fakkeenyaaf kiyya namni hunduu akka ilaaluuf fedha jechuudha. waan an share godhu nan ilaalaa jechuudha namni hunduu. kanaaf public irra godhaa barbaadde yoon barbaadne immoo friending koo qofti akka ilaalu friendii koo ka Facebook qofa akka ilaaluu barbaadde haala kanaan godhaa jechuudha. immoo friending kee yookiin ka addaa yookiin ka walbeenu fa'aa ta'uu danda'a. namoota murtaa'anitti qofa akka argisiisuu barbaadde kanarra godhaa jechuudha. kanaaf haala kanaan of qofaa ilaaluu barbaadde immoo kanarra godhaa jechuudha. only me ka jedhu irra godhaa jechuudha. kana haala kanaan eenyu akka ilaaluu danda'u murteessuu dandeessu. fakkeenyaaf namni iddoo tokko dhalattan yookiin namni yookiin mana barumsa tokko deemtan yookiin namni naannoo tokko jiraataniin qofti illee akka ilaaluu barbaadde haala kanaan see all jettaa achi booda irra gad deemta jechuudha. kana haala kanaan fakkeenyaaf kuni amma namoota naannoo adda addaa jiraatanii namoota kanneen keessaan ka barbaade godhuu danda'a jechuudha. fakkeenyaaf ka naannoo tokko dhalattaniin yookiin ka naannoo tokko jiraataniin fakkeenyaaf nama Dodola irraa dhalatte yookiin nama Dodola high school Dodolaatti barate yoo godhe yookiin secondary school achitti yookiin immoo nama Oromoo Liberation Front fa'aa ta'e yoo akka ilaaluu barbaadde yookiin nama biraa immoo nama naannoo ati jiraattu naannoo godina kee waan barbaadde haala kanaan eenyu akka ilaaluu danda'u murteessita jechuudha. so haala kanaan waan ati share goote yookiin page keerra jiru activity kee namni eenyu akka ilaaluu danda'u murteessita jechuudha. so yoo namni hunduu ilaaluu barbaadan public gootu jechuudha. inni lammaffaan eenyuun fa'aa akka contact yookiin friendly fa'aa sitti erguu barbaadde who can send you friend request ka jedhu irra gootaa. haala kanaan ideet ka jedhu gootanii eenyu akka ilaaluu barbaadan fakkeenyaaf haala kanaan bakka kana namni hunduu akka ilaaluu barbaadan everyone ka jedhu kanarra gootu jechuudha. kanarra gaggaan yookiin friending ka qofti akka ilaaluu barbaadde ka lammaffaa gootaa yookiin kana gootaa jechuudha.
so haala salphaan murteessitee jirta jechuudha. So lammaffaa immoo namni friend list kee namni laaluu eenyu akka laaluu danda'u jechuudha. Kana lammaffaa jechuudha. Namoota hiriyoota meeqa akka qabdu yookiin eenyufaa akka hiriyaa kee ta'an namni eenyufaa akka laaluu barbaade bakka kanatti who can see your friend list ka jedhu irra qabda. Achi booda haala kanaan ati qofti yookiin akka namni biraa friend list kee laalle yookiin hiriyoota kee nama meeqa akka qabdu eenyufaa akka hiriyaa kee ta'e akka laallee barbaade only me ka jedhu kan argeetta jechuudha. Public gootaa oo namni hundi akka laaluu barbaade immoo friend qofti oo laaluu akka barbaade kana gootaa yookiin ati qofti illee oo laaluu akka laaltu barbaade kana gootaa jechuudha. Anaa fakkeenyaaf an qofti laaluu barbaada haala kanaan jirtu jechuudha isinis yoo feetan jechuudha. Okay, nama friend kee email kee laaluu barbaadu jechuudha. Haala kanaan kan akka gootee jijjiiruu dandeessaa jechuudha. Haala kanaan namni hundillee akka laaluu barbaadu friendin kee qolftillee akka barbaadu who look you up using email address provided. Email osoo hin taane kana namni haala kamiin email address keetiin haala si qunnamuu danda'u jechuudha. Lammaffaa maali? Telefoona fayyadamee eenyutu si arguu danda'a jira. Kunillee maqaa hiriyaa gootanii jechuudha. Apply to who can't see your phone number on your profile. Fakkeenyaaf profaayilii kee irra lakkoofsi jiraate eenyu akka laaluu danda'u. Kanaaf kana isimmoo dhoksuu qabdu jechuudha yoo feene. Yoo barbaadan immoo friend gootu jechuudha. Kaanillee ka email illee akkasumatti email keenya akka laaluu danda'u goota jechuudha. So do you want to search engine outside of Facebook to link your profile? Kun hedduu waan isin barbaachisu ta'e. So haala kanaan waan isin post gootan yookiin waan isin share gootan namni kamiyyuu akka laaluu hin dandeenye gochuu dandeessu jechuudha. Irra deebi'ee isin agarsiisa. Haala kanaan public jedhu bira dhuftanii achi booda more jettaniini yoo isin qofti akka laaluu barbaadde only me jettanii haala kanaan jirta jechuudha. So mobile kamiin fakkeenyaaf yoo Facebook namni ittiin seenifaa jettee yoo shakkibsaat haala kanaan laaluu dandeetta jechuudha. Yookiin save gootee haala kanaan yoo namni mobile kee malee kabiraatiin kana malee yookiin fakkeenyaaf nama kan seeneeruun PC Windows PC fi iPhone 6s haala kanaan kana alatti fakkeenyaaf yoo namni ka seenuun ta'e message isin dhufaa jechuudha mobile keessa irratti. Yookiin naannoo biraatti yoo ka seenamu ta'e password keessanillee haala kanaan asirratti gootu jirtu profile link jechuudha. Haala kanaan waan feetan jijjiiruu dandeessu. So salphaadha kunneen waan hedduu barbaachisaa miti. Fakkeenyaaf saayitii biraa fa'aa asirratti waan gochuu barbaadan kunneen waan securityidha. Haala kanaan jijjiirtu jechuudha. So fakkeenyaaf lakkoofsa keetti galchitee fakkeenyaaf namni bakka biraatti mobile biraatiin yookiin mobile keenteen yookiin computer keenteen yoo seene as lakkoofsa galchitee message achirratti dhufuu danda'a. Kana fakkaata.
haala kanaan waan isin post gootan uffachuu dandeessu. Nama okii block yoo gootan okiin as ragaltee maqaan barreessite sorry waan ni gochuu dandeessa jechuudha. Sun kun public post jechuudha. So haala kanaan jijjiiruu dandeessu. Kanaaf waan ilaalaa jechuudha mucaansee. Mobile irraa akkam akka gochuu dandeessu isin agarsiisa. Kanuma fakkaata akka computer irra gochuu akkamitti akka dandeessan. Maybe namoonni hin beekne kanarraa fayyadamuu dandeessu. So galatooma waan dhaggeeffattaniif subscribe gochuun dagatinaa.